Dirra jirtu hordoftoota Keemboontuu baga nagaan dhuftan jecha har'a viidiyoo gabaabduu tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Innis waa'ee ispoortiiti. Saayidoo Maanee kan ilaallatu ta'a. Saayidoo Maanee intarnaashinaal warra Senegaal kokobii warra Liverpool amma Baayern Munichiif kan mallatteesse yeroo tirfii isaa yookiin immoo yeroo dabalataa irratti maal akka inni dabarsu maal akka inni dalaguun dabarsu waa xiqqoo kan waliin ilaallu ta'a. Asumaan gara viidiyootti. Yooyyaa dirra jirtu hordoftoota Keemboontuu baga nagaan dhuftan. Waa'ee taphataa urjii tokko kan waliin ilaallu ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenyaa. Innis waa'ee taphataa intarnaashinaalaa warra Senegaal kan ta'e Saayidoo Maanee kan waliin ilaallu ta'a. Seenaa jireenya isaa, yeroo boqonnaa isaa maal akka hojjetu Saayidoo Maaneen waa xiqqaa waliin ilaallaa. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan isiniin jenna. Taphataa beekamaa duraanii Liverpool kan amma Baayern Munichiif mallatteesse Saayidoo Maaneen akka taphattoota beekamoo kaanii nama maallaqaa fi yeroo isaa bashannanaa fi konkolaataa qaalii bituun fixu miti. Maatii harka qalleeyyii irraa dhalachuun kubbaa miilaa ammoo addunyaa irratti beekamtii kan gonfate Maaneen amantaa isaatiinis nama fakkeenyummaa guddaa qabudha. Yeroo boqonnaa isaatti yeroo hedduu mana fincaanii masjiida keessaa qulqulleessuun dabarsa. Ga'umsi Maaneen qabu dirree keessatti qofa osoo hin taane dirreen alas jireenya hawaasummaa isaatiin. Bara 2018 tapha Liverpool Leicester Cityin 2-1 mo'ate irratti galchii lakkoofsisee sa'a muraasa booda ammoo osoo masjiida keessaa mana fincaanii qulqulleessuu mul'ate. Kunis biyya isaatti imaluuni. Maaneen biyya isaa baadiyyaa Senegaal keessatti manneen barnootaa, hospitaalotaa fi masjiida uummata isaaf hojjechuun beekama. Akkasumas yeroo weerarri koronaa vaayirasii addunyaa raase bara 2020 keessa manneen mootummaa biyya isaaf deeggarsa akka ta'uuf paawundii 41,000 gumaachee jira. Kunis ittisa weerarichaaf akka ooluuf ture. Ijaarsa hospitaalaa ganda dhaloota isaa Bambarii jedhamtu magaalaa guddattuu biyyattii Daakaar irraa kiiloomeetira 400 fagaattuuf ammoo $693,000 gumaachee ture. Sanaan dura garuu gandi sun hospitaala homaa hin qabdu ture. Pirezidaantiin biyyattii Maakii Saal waliin dubbachuunis hospitaalichi kutaa kunuunsa haadholii, ilkaanii fi kutaa gorsa fayyaa addatti akka qabaatu godhan. Saayidoo Maaneen akka taphattoota maqaa guddaa qaban kaanii konkolaataa qaalii qabaachuun hin beekamu. Uummanni koo osoo beela'uu maallaqa akkasii baasuu hin qabu jedha. Namni osoo hin nyaatiin lubbuun waan jiruuf isaan sooruun qaba jechuun yeroo hedduu dubbatee ture. Maaneen taphataa jaallatamaa bara kanaa Liverpool keessatti ga'umsa guddaa agarsiisuun osoo hin eegamiin ammoo kilabicha keessaa bahaa jiraachuu isaa ifoomseera.
Maaneen Saawuzhaambitii irraa Liiverpuul erga galee taphoota 269 irratti hiriiree taphachuun galchii 20 lakkoofsisee jira. Maaneen Liiverpuul keessa haa ba'uyyuu malee yeroo hundaa deeggaraa Liiverpuul ta'ee akka itti fufu ibseera. Baayer Muunik taphaticha paawundii miiliyoona 34 mallatteessifatee jira. Hordoftoota keenyaa qophii keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurree jirra. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Horaa deebanaa. Hanga sagantaa kabiraan walitti deebinutti nagaatti tura.